بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Obboleewwan kiyya kan dhiiraa kan dubartii hanga dandeessaniin zikrii kana galgala jechuu hin dagatinaa. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa Thawbaan radiyallahu ta'ala anhu odeesse keessatti akkana jedhan: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. Namni yeroo galgalatti seenu yookaan yeroo galgalli dhufu zikrii kana jedhe, zikrii maal jedhu? رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. nama akkana jedhe rabbiin isa jaalatuun dhugaadha jedhan. Kanaafuu hundumti keenyaa jaalala rabbii barbaanna. Jaalala rabbii argatuudhaaf yeroo galgalli dhufu, yeroo galgalatti seennu zikrii kana akka hin daganne. Insha Allah zikrii kana hundumti keessanuu jechuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.